أني لأول مرة حكمي قد أريك السنين حكمي قد أبيتني قافت داتنا شكا ديبسا يقدي دم تتكاتي كاتي نكا قافت ودا جزاك الله الفاتحة قالتوما توكو غافين سنو ديكو أكا كونفيوجين اللي نومني كاريفوشين اللي كاسن شابي اللي كاتسن سرتي وصويب ستاني نما في اللي برومسان اللي تاوائني ارغا ديبياني شهادة قبتني زنبين هندين تامتي سن اللي isi yaadachiisa inni gara biraa isi yaadachiisa nama maraafu waa'ee shari'aati waan ta'eef inni gara biraa ammoo nama akkas yookaan kafaru jaarsummaan illee haa ta'u deeggarsaan deebisuun jirti islaamummaa keessa haga ammaffaan ammoo nagabaabsee isin dhiyeessa lammaffaan ammoo namni asirratti haala kanaan kafare nama hedduu jira kanaan dura awwalee kaasuu dandeenya maaliif isallee akkasuma reebdanii dhayxanii jaarsummaanis haa ta'u gargaarsaan deebisuu dhabdan islaamni islaamuma maaliif gargar ta'e sadaffaa ammoo wanni kun yoo karaa ta'eetiniin ammaa'uu nama reefu kunoo kalooyitaa qeesiitii fi masqala qopheeffatee asirraa jira bajeta qabdanii amma booda yookaan ammoo horee waan tan akkanuma jaarsummaan amma booda deebisuu deemtu jirti wanni kun yoo karaa ta'ee itti fufe akkamiin maaneejii gootan jazaakallahu ulfaadhaa galatooma. Gaaffiriddu. Wallah warra Awurooppaa kun Ameerikaan kun qaxara gaaffiin isaanii tiraarri jira shiroo nyaatanii warra rakkoon keessan shiroo nyaadhaa masalaa akkanaa yeroo gaafattan. Amma gaaffii isaanii awwala gaaffii isaan gaafatan murtaddi namni kufrirraa gara amantaa islaamaa dhufe. عفى الله عما سلف وان اني دوران دبر كل ربي الردبر في جرا كفري الرتوريجو اسو اسلام انتين كنو كما اك عبدي رقاسه فاجچو يا اسني كلام يا ما سو يكون سر اي كفر الراغر امنتا اسلام دوفه كل الردبر ما في جرا جچو مرتدي سني كلامي nama guyyaa keessa amantaa islaamaa gadi dhiise thumma aamanuu thumma kafaruu thumma aamanuu thumma kafaruu thumma izdaaduu kufran lan tuqbala tawbatuhum jedha rabbiin namni amma amantaa islaamaa deebi'ee xiqqollee wayta turee jedhe kufritti deebi'ee ammallee amma achi deebi'e tawbammaan isaatuuf fudhatamtu jedha rabbiin كأما أما الرديب وجدشون هل مرتقوتون أمانتا إسلامتي إيجاديب الدلين إساءة دوران هم مارمتي أكاداتي مارمتو قبدي مرتدين قويا كاي نافي لكن هذا بركون كيسكنا مرتدين قويا كوني دبرا دبا مرتدين يرو سنجتشو أما إيجا إيجا إسلامات مرتدين جنون قويا دقيقة وأنتو كوبيكا إسين لا تسألوا عن أشياء أن تبدل ربي أمالي ولا تجسسوا ولين كوكوتين أجر أدير كمان أنك سوا الفود أوف ما جد زمان رسول ربي دو أسيتي وإنا آكدون بما ظهر لنا ومنوم الأتين كم نجران زمان رسول أمو واهين كباني يو إن أنا ما جفير أسمس ورجعنا ميوجر إني دندا فكيف جد أبو موسى ورجعنا إن دندا نفي كسيسة دبيتن مرتدين توبان إسرت سبت توبان أنا في سيتي كأكم توبان نفسي كما أمنت إسلاما كيسجو إني توبة تنويت تو أسدب أجد دلي إسات دوران تلقى كل الرالة توبة شوكبا كاني والفكات كل الرالة يا ربي وان أيك وان هدي يسرفدو وان أنا في كفر هدي فيدو مرتقوتو رن أبتا هديسون يو أمو واني توبان أنا في كفر رجرو أرجيته وان دوران دلقى كل أكا كفري نما أمانتا إسلام الرا كفري سينوتي متي أمانتا إسلام كفري الرا أمانتا إسلام سينوتي متي مرتدي وان تيف إني أمو ويتدبي كان جرى أمانتا إسلام الدبي كل توبتشوك أبا كل يوهن توبتين ومعسيات دوران دلقو سنرا معسيان سمر جرت كدوران جتشو توبتشوك أبا مرتدي في ورّي أما أمانتا إسلاما سينك تقوت اللالمو
إسني دبي أنسون ناديبي دوبا إسان قافتني ناديبي في جراتي لقي قالت كان ونخني أما لا وجد أبدو ما داجرا أبو ساوت في خيسلتا درجيس خيني هدمات ركودا جرا أما إسلام ما وري شيء كتيرا أستاذ نخني gaafa nama amantii keessaa bakkuma isaan gaafatan sani Can you give us a chance, please? No. Naasu jira na obsa hawa difta. على تينا برا منوتي على تينا قالوا في دفع. Na obsa al-awwaz tabu'un hadibis. Amma biyya fuudhaa jira, hojii dhabdummaadhaa jira, namni itti karaa gartee itti waa harkatu barbaada. Mucaan kun dheengaddaa qoradheetiin itti amanee amantii keessaa beeku dhugaadhaan isin dirmattanii akka ustaazota akka barsiisota dirmattanii gorsitanii deeftan gargaarsi rakkoo inni mate mana irraa diiganii ni hidhamee akkaawunti irraa cufanii maallaqa hin qabu kana hundaahu namni keenya gargaarsi godhaaf gara laafa namni keenya gara laafa isaa gargaarsa ni godhaaf. Amma fuuldura dubbiin tun yoo sunnaa taate isin ittiin gaafatamni itti yaaddanii yoo amantii islaamaa itti sunnaa taate. namni maanta naaf siin fitadha dur sheekotiin daawwate geema taphachuun haraam jettee amma geema tiktookiidhaa ifin taphachuu galte sheekotiin amma gaa wanni kun yoo sunnaa ta'ee ijoollee masqala fuutee as yaate anis karaa ibsu fudhatee yaate isni gartee kadhaqee manguddummaadhaan deebise gargaaree deebise wanni kun sunnaa yoo taate kamee itti gaafatamummaa akka fudhatan hin qabdanii. Dhagaa waa isinii maa dhagaa. أما إلى غافي الدنار كابل ستاتو شافي جتشون إلى غافي قرنا غافة تامي عسى قبان في الدينار كابل ستة أول مسمى ما نكينا ما غافتنا جران إثيوبيا كيست نمدي توكو كفر تدبي نمدي نضيف نجرا أول مسمى وانا قبت ترجاني ميديا رتي كريستان أمانتا براك أبته ميديا رتي والوكساني دتبان ويا أبو مصعب لند تركي تبينا ركابو أول مسمى ده بيسا كوني والله فرجور ما إثيوبيا كيستنا ما أمانتا كريستانا سينه أمة أورومو رانا ما توكو كانوا إبن أشفي دامي توكوش شخصي ما توكو إسامتي إيه أول مسمى ميديا قبارة وي تركي إيه سوانا قونا نمون أمو وكساني ديبو أودي ديس كيس سامبرا دبساني تاكا أما غافي أما سنة غوتاني شافيرامس نموت أسدبي أن شافيرامس سنة غوتاني أجا سينما نمني توكو بري خران كوني أبار ركتة كفري فلتة دم أما اللي يون اللي إفتان اللي بري نصنتين ندب بفنانوتي أبا في رهاتو أبان كاركار سنين بودا كاركار أنجنو وني كيسا نقال چنجرونو أبو مالتو كفري كانت سنك واجب إسلام ما نراقب دكون خلاص عن اندب نهائيا كتائيا يوجد اتريسو لك وانا كنا دوغونغوري ربي جد اهين دوغونغوري ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا برا أمي برا كفرين لك سينا دوغونغورا جتشون عن دوغونغورين بلسي يوجد نما كل مليون ربطو كل يوتي وامو رقرا منتا إسلامت قبابا كوني وانا بزنس ذاتي ميت أمو والنكنا ما يجار والنكنا ما أجل أقرأ شو أبو سام على جرام نوجه سلام الله رجاو سبلين نملكوا سخرجين سيف أستاذ أبو مصعب Okay. هذا Okay, meet God أبي وقافة لواجنا. Abu Musab tu kota tijera, what's going on? تعال Yeah, Iva mani buat ada gerak. Muit godi, anle yada ki yada berfade ya kasih namutu warni jenge frayana. Lal, ani sera goang gurba kan anle dubbatu polisi ne garu ega sanjettani wati dabalanne hi samudaya da ki yase. Nakafa gaafi tana ulfakkaattu asin dura Dr. Zakir gaafatame namni tokko dallansu jedhee yoo amantii keessaa bahee deebi'ee namni sun hukmiin isaa akkamiin jedhanii gaafatan. Jennaan waan Dr. Zakir maal jedhee beektanii
namni sun yoo wallaalchaa jedhee amantii keessaa bahe amantii islaamaa beekuu dhabuudhaan amantii biraa caalchifatee yoo bahe diliin gaafa inni amantiitti deebi'e diliin isaa bakkuma isaa jirtii jedhe. Sigalee yoo arkitee namni sun wallaalchan bahe diliin isaa sun hin jirtuu jedhe. Yoo ammoo dallansuun kabahu ta'e namni isa mufachiisee amantii islaamaa tana keessaa yoo kabahu ta'e diliin isaa gaafa amantiitti deebi'ellee bakkuma isaa teessifii jedhe. You got my point, Chafe? No. Taakka kana lammaffaa rakkooni amantii keessaa nama baaftu. Osoo rakkoon amantii keessaa nama baafte ummata Falastiin ummata Gaazaattu amantii keessaa baha. Rakkoon addunyaa tanaa irratti wal geettee Arabboonni obbolawwan isaanii duwida itti galanii kufrii nuti biyya isaanii jirru ibidda samirraa itti gadi roobdu ummata sanittu silaa amantii islaamaa tana quraana irra dhaabbatee keessaa deema miilaan irra ejjatee. Rakkoon islaamummaa keessaa nama baaftu itti nama jabeessiti. Sababa isaanii arra Yurooppii fi Ameerikaa keessatti ummanni muslimaa ummanni kufriidhaa muslima tahaa jira jabina ummata sanii ilaalan. Yes. Sigalee kuni kanumaan bira kuta. Laali ummanni kenna emotional. We are so emotional people. Ummata miira keessa seenu. Maaliif rakkina guddinaatii fi rakkina nuti haala nuti irra turreetu akka nuti dafnee miira keessa seenu nu godhe. Sababa kanaan immoo fayyadamanii iskaamiin hedduun ummata keenya iskaam godhaa turte. Torbaan dabre raasee ture waan kana. Laal ummanni keenya iskaam hoggaa jedhan hattuu jedhan tama akkaawuntii onlaayinii irra teessee mallaqa akkaawuntii kan kee keessaa fudhattu. Kan arkiteetiin kaardii keessi jalaa hattu. Kan sobdee arkitee biizinasitti sinayitee sisaamtu qofa eeguu jira namni. Iskaamni har'a koominitii teenya keessaan gadi bahe warra akka caffee folowara hedduu qabu kana fayyadamanii mallaqa jiraata akkasii hirra je'anii ummatatti gadi bahanii ummata irratti bobboohanii waan hin taane uumanii ummata saamaa jiran. Why? Because they know we are so emotional. Kanaafi ummata keenya saamsisuutti jiran namaatu saamsisaa jira. Ummati keenya dhaabbatee Sheekut Samsee Sheekut Bartaa Moodarrisota Bartaa warri saamsisaadhaa jiru kuni sheekotaami. Sheekotas tahee warreen biraatti Qawwee malee ol baasi. Qawwee malee ol baasi. Ni fidata please let me finish. Just one minute. Sheekotiin teenya immoo ijoolleen arkitee anama gurbaa kanaaf miti. Ta gurbaa kanaa isiin hukumii of dandeetti qabdi. Ijoolleen hedduutu jira. Ta amantiitti taphachaa jirtu. Nuti hundinuu dilii keessa jirra warri amantiitti taphataa jiru hedduutu jira. Kanaaf ammoo itti gaafatamaa akka ta'e sheekota keenya maaliif generation amma jiru kana karaa isaan ittiin understand godhaniin karaa isaan ittiin amantii fahamaniin itti daawaa itti godhaa hin jiran. Sheekotiin masjida keessa jirti. Taanneen gadi baatee mootiyyuu ani sheeka jechaa amantii faalleessiti. Taanneen immoo gatteessee wama duriyyeen hin dalayneeyyuu dalaguutti jirti. Haala kanaan ganaa ijoollee miti namni gurgurdaanuu ganaa amantii keessaa yaa. Kana dhugaa sanitti maati. Sheekotiin gadi bu'aa. Jalaa deebisa. Wal jalaa deebisa. Obboleessa kiyya ka amma haaseessan qabriin tee jannatul firdawsii si haa taatu wallahi. Firii yaaye kunoo akkana kana barbaannanu. Sheekotii sirrii hin jirtu ta onlaayinaa haga Abuu Mus'abiin bahutti. Orjii ka takka jedhe dhibbarraa dhibba sirraa fudha. Takka jedhe dhibbarraa dhibba. Sheekotiin ammoo istiraatiijii daawaa ittiin gootu beeyti manaa baayinumaan kajeelamu lama jedhe. Sadaffaa ammoo Dr. Zaakirillee homa Abuu Mus'ab hakame. Tanki watinaa jiraadhu itti fufa. Fayyaditu dhalatu. Gaafii hedduu gaafattanii Ustaaz Umrii isaanii nu dheeressu gaafii ani gaafachuu barbaadu. Amma dargaggoonni akka dargaggeessaatti irra hedduun keenya akkuma jijjiirra. Namoonni amma gaafa waan kana argan ani Ortodoksii labsadhee ani Kaatolikii labsadhee meediliin kaleessa hojjetaa ture fi hanga ammaa hojjetaa jirurraa bilisa haa ta'uu jedhaniiti.
ta'anii mari'ataa jiran. Dhaloota bu'aa lakkaa'ee biizinasa inkaamiitu jira. Dilii irraa bilisa ta'uutu jira. Recognition argachuutu jira. Kanaaf waan kana garasitti deemna gara naan fala arganna ju'u kana eega wanni kun argame baraaruudhaaf akka sheekotiitti maal yaada qabdan maal qophii qabdan gaaffii jettuun qaba galatooma ulfaadha. Gaaffii bareedduudha fayyade cala fayyade. Awwaal deebis. Eegaa hin dhageettaniimi? Dhageenya. Sun gariin isii Yesuusi man jedhin malee dalagaan isii warra Yesuusi ol dalagu yuqaraa takka jira. Ina garra bar waa baay'ee garra. Qoya isinii hima dhagaya. Hukmii goone moo amma sirratti hukmii hin goone? Hin goone. Amma tunniin amma hakamne moo nakamne dilii nama hojjaan baafne maasiyaa akka itti jiru. Sanaddaan baaftanii garuu sunnaadha waliin deeman nama hedduu qoyaa tana isinii maana eegaa tana isinii maata amma isaan jedhan tana dhagaa reef obboleessi kiyya warra gazzarraa dubbatee wayta jedhu qalbiin na cabe wallaahi isii kenna kana walitti madaalin warra gazzarratti galatoo misen jechuun fadha because yoo waytanii viidiyoo ustaada Abu Muaz Palestiin keessaa ijoollee maqaa isaa dhawaa gisee galatoomfatan baandiraa Itoophiyaa qabatanii harkee hedduun sirraa cabee ustaat hedduu galatoomi. Fayyade. Wallaahi isinillee galatooma waan baay'ee dalage nyaata dhugaatii steeppii meeqa naqe waan islaamummaan qabduuf ummata san biratti dalage waan keenyallee haa galatoome ulfaatu. Kuni dalagaan Oromoo biratti ulfinnan qabu laala. Osoo kanu caala beekaa, kanu caala aaqilaa, kanu caala waan meeqa qabu qabeenyallee qabu. Nummaan shiroo nyaannu irraa gadi buunee maqaa islaama Itoophiyaa achitti waamsifne. Osoo ol beekaa ka'eeoo dhageetta kana oltu dalagama jechuudha. Amma obboleessi kiyya ka jedhan ijoolleen kun akkanatti deebina jedhanii toobatti deebina jedhanii amma tana asaadachaatu amma tana Yesuus haa jettu edana 70 wal geette istiraatiijii itti himuudha. Yesuus yoo isin jette wanni keessan yoo onlaayina gubbaa jette ganam sa'a 24 yoo iyyite Abu Mus'abin biratti argitan. Yoo ammoo lafatti biyya keessatti jedhe dhagaa lafatti jedhe maaltu akkan birrii miti birrii yoo keessa seene rabbi qubanu qaba rabbiin tokkochi garuu in gaafanna maaltu akkana si godhe warra ammoo yoo na achi murtikuuto irratti ilaalee murtiguutoyyuu deebisanii anallee akkana jedhee dhufe istiraatiijii ittiin haasoynu qabna saniin booda amma miidiyaa irratti hin dubbadhu waan keessaan haasa'amne. Warri ammoo onlaayina irratti warri ila tana caffee kiyya. Warri Yesuus jedhu yoo miidiyaa irratti dhufee edana 50 jette dhageettanii 50 jette Abu Mus'abiin ir'ifti eegaraan na bobayaa islaamummaa isiitiif rabbi ammoo ir'iftu aganuma. Amala gaafiin deebine Abu Mus'ab waan kana madhexee manguddummaadhaan gaafatanii itti deebiftanii waan kana sunnaa gootan ammaan talisin. Sunnaa gootan nama walii dhufuus biyya keessaa itti dhaquudhaaf teessan. Namni kun rakkoo adda addaa himateetti masqala fudhatee as ba'uudhaaf ta'a. Caffee takka dubbatu. Sunnaan isin lafa keessan kun akkamii waan jiruun baruu arga. Kana qofaan laala sunnaa caffee wanni sunnaa nu goone hin jiru kufritti maaltu si deebiseedha jaarsummaan hin deebifne nu argite inni didee dirqamaan hin deebifne gaafanneemi sunnaan karaa kana jiru akkanatti karaa bantanii eenyumaa yoo ta'e haga qabrii seennutti nuti olola osoo hin ta'in abbaa fedhe sunnaan banamee banamuu baate haga qabrii seennutti hin gaafanna kun dirqama kenna amantaa islaamaa irratti gatuu hin qabnu Dr. Zakiriin haasa'e inni haasa'e san laala achirratti